kan biyya keenya yaannee yookaan immoo tuyyuu yaadaan jijjiiruu miti. Harraka waliin laallu faayidaan foonii fi faayidaan daa'imaa akkuma san immoo faayidaan kuduraa fi muduraa maal inni ka jedhu waliin kalaallu ta'a. Kanaan dura faayidaa kuduraa fi muduraa isiniif himeeti ture. Arra mootiyyuu faayidaa isaa dabalataa fi akkuma san mootiyyuu qaamni keenya wanneen kana yeroo dhabee waggaa tokko keessatti miidhaa maaliin saaxilama ka jedhu waliin kalaallu ta'a. Ani Artii YouTube jedhama. Bagine gaanofta warreen haaraa chaanala keenyatti makamaa jirtan. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee fi waa baay'ee hubattan ta'a. Like share gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenyaa kanaan dura barumsa addaa isin dabarsuun kiyya ni yaadatama. Viidiyoo kanaan dura hojjedheen laallamee jira viidiyoo sun like le baay'ee argatee jira namoonni baay'ee jaalatanii share tolchaniiti jiru. Viidiyoon kun kan faayidaa guddaadhaaf isiniif ooludha jechuudha. Keessumaayyuu daa'ima hodhamne waggaa keessatti qaama keenyarra maaltu gaamiidhaan ka jedhu waliin laalla. Akkuma san immoo foon dirqama akka nuti ta'u waggaa keessatti argachuu kan taasise maalii ka jedhus waliin laalla. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyyaa ani immoo faayidaalee qaama keenyaa miidhagsuu fi faayidaalee qaama keenyaa barbaachisoo ta'an isin biraan ga'uudhaan beekama. Akkuma san immoo qophiilee jaalalaa fi jaalalleewwan lamaan affeeruu irratti isin argama. Akkuma san immoo jaalalaan illee isin gargaaruudhaaf cinaa keessan jira jedhee kanaan dura isin beeksisuun kiyyaa ni yaadatama. Akkuma san immoo jaalalleen keessanis yookaan jaalalleen teessan akka isin jaalattuuf qaama gaarii fi isaaniif bareeduun barbaachisaadha. Wanteen akkanaa kana isin barsiisuudhaan beekama. Akkuma san immoo sirboota jaalalaa ajaa'iba ta'an isin biraan ga'aa jira. Akkuma san warra sirboota biyya ofii faarsullee isin biraan gahuun kiyyaa ni yaadatama. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan faayidaa isiniif ta'u malee hin qabadhe isinii dhufu. Marree like gochuudhaan viidiyoo kana jalqaban dhaamsa kiyyaa isiniin jedha. Har'a mootu ka waliin laallu shunkurtiin maal faayidaa qabaa akkuma san immoo kuduraa fi muduraa wantoonni magariisan faayidaa maal qaba ka jedhu kanaan duras kaaseeti jira. Har'a immoo hirmaannaa addaa keessatti dhufeeti jira. Faayidaa kana hoon argatiin miidhaan saaxilu waggaa tokko keessatti maalidha qaama keenyarra miidhaan ga'u ka jedhu hundi keenya iyyuu beekna. Ati beektaa ani iyyuu hin beeku jechuudha. Kitaabarraa dubbisuudhaan kan isin biraan gahaa jiru malee jechuudha. Haa ta'u malee garuu qaamaaf kiyyaaf akka faayidaa naa qabu beekee sooradhullee faayidaa isaan yoo isaa kana dhabe ani miidhaan irraan gaha jedhee tasuma yaadee hin beeku. Ani akka dhuunfaa kootitti ati hoo yaaddee beektaa? Ati hoo yaaddee beektaa? Anis yaadee hin beeku isinis yaaddanii hin beektan. Garuu soorata kana gaafa dhabdan miidhaa addaatu qaama keessan irratti mul'ataatii dhufaa jechuudha. Miidhaaleen kun isin us jettanii yoo turtan waggaa ooloo kan waggaa lama akka soo taree jedhee qaama keessan irratti miidhaa adda ta'e isin saaxiluu ni danda'a. Kabajamtoota hordoftoota kiyya miidhaa kanaan osoo hin saaxilametti viidiyoolee kana daawwadhaatii faayidaa isaa beekaa dirqama jedhaatii wantoota kana soorachuu akka eegaltan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa nyaanni an filadhee isin biraan gahuu nyaata qaama keessan bareechisuu fi akkuma san immoo qaama keessanii fi fayyaa isiniif kennuudha jechuudha. Akkuma san immoo bareedinaaf illee isin ka gargaaruu fi jajjabinaaf isin gargaara. Akkuma san immoo yaada dhuunfaa keessanii kan yaaddanii of jijjiirtan biyyallee jijjiirtan isin gargaaruu danda'a. Akkasuma immoo namni tokko kan yaada malee ol ka'ee haasa'ee biyyallee ta'ee yaada dhuunfallee ta'ee kan akka malee haasa'u yookaan dogoggora haasa'u jaalatee dogongoruu osoo hin taanetti soorata kana waan dhabee fi gatii sammuun isaa bal'isee yaaduu dhabuuti jechuudha. Akkuma san immoo yaada sirrii ta'ee sammuun isaa akka yaaduu hin dandeenye waan nyaata kana dhabeef kan ta'edha. Kanaafuu nyaata kana soorachuun yaada mataa keenya fi yaada biyya keenyallee akkuma san immoo yaada namootallee gaarii waan ta'e jijjiiruu dandeenya. Soorata kana waggaa keessatti hin argatinii yookaan biyya keenya yaannee yookaan immoo yaadaan jijjiiruu miti ofii keenyaafuu hojii dhuunfaa keenya hojjetanii jijjiiruu hin dandeenyu jechuudha. Kana jechuun namni tokko gaafa biyyaa bahee jedhu sammuu isaa jijjiiruu isa barbaachisa. Waan gaarii hojjetatu isa barbaachisa. Garuu himootuyyuu soorata kana gaafa hin arganne fedhee osoo hin taane dirqameetuyyuu waan badaa yaaduu jalqabaa jechuudha. Waan badaa jechuun waan isaaf faayidaa hin ta'in tokko jechuudha. Namni tokko kan akka saayinsiin jedhutti beelladaa fi ilmi namaa nafseen isaanii tokko jedha. Akkuma san himootuyyuu akka namaatti beelladaa fi namni tokko jedha saayinsii. Garuu wanta adda baasee jedhu sammuu waan qabnuufi jedha. Sammuu kana kan nu kenneef waaqnillee akka itti yaadnee ofis jijjiirrii namootallee yaada gaarii jijjiiruu dandeenyudha. Garuu mootuyyuu addunyaa kanarratti yoo yaada akkanaa kana yaaduu dandeenye akkuma san mootuyyuu yaada keenya fi yaada walii galtee hawaasallee jijjiiruu hin dandeenye jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Jiraachuudhaaf waa baay'ee nu barbaachisa. Garuu sammuu gaarii qabaachuun sadarkaa tokkoffaadhuma qaba. Haa ta'u malee garuu nyaanni ani filadhee
dabaladhee simbiraan ga'u akka sammuu gaarii fi sammuu kophaa keessanii yaaddanii wantoota barbaadan fooyyessuu dandeettaniif isin kan gargaarudha. Namoonni jaalatanii osoo hin taanetti dirqamanii itti fakkaatetti kan waan hin taane hojjetanii jireenya ofillee rakkinnaa fi gadaddoo keessatti gatuu danda'ani. Akkuma isaan biyyaafillee gaarii kan yaadu dhaban soorata akkanaa kana waan hin fayyadamneef isaanitti fakkaate aangoo argatan jechumaaf fayyadamanidha. Wantoonni kuni barumsillee akkuma san ijoollee xiqqooleedhaafis baay'ee takka barbaachisaadha. Ijoolleen xiqqooleen gaafa simatan nyaata kana gaafa soorachuu jalqaban ergama sanii gara mana barumsaatti gaafa imalanii jedhan barumsillee seeran akka sammuu isaanii keessa seenuutiif ni gargaara barumsi kuni. Yookaan immoo nyaanni kuni barataan tokko nyaata gahaa mana isaa keessaa gaafa sooratee mana barumsaatti deemee akkuma san immoo sammuu gaariidhaan barumsa barsiisu simachuu ni danda'a. Nyaanni kun iddoo guddatti qoodamee isin gargaaruu danda'a. Akkuma san immoo nyaanni kun qaama keessaniifillee baay'ee takka gaariidha. Namoonni tokko fuula isaaniitti irratti shifiniinaa fi akkuma isaan fuulli isaanii calalaquu dhiisee daalachateeti afa. Maali yoo jettan keessa isaanii sooranni gaarii waan hin jirreef qaama isaaniitti irraan baha. Marri kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya keessumaayyuu taaddaagiin akkuma isaan immoo haadha fi abbaan ijoollee akkana hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Gutumaan guutuutti barumsi kun hunda keessanuu isin barbaachisa jechuu koodha. Marree kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya namni tokko jiraachuudhaaf waan gaarii hojjetee jireenya kophaa isaa fooyyessuun dirqama. Kuni darajaa tokkoffaa kan qabudha. Darajaa lammaffaa irratti ilmi namaa erga jiraatee jedhee erga sammuu gaarii qabaatee qaama ofii tottolchee bareechuun dirqamaadha. Qaama kan kee gubbaa dhiqattee dibattee bichaa osoo hin ta'iin kanati keessa keetitti sooratte gubbaa keetiin ba'uu ni danda'a. Akkasitti yaadneeti beekna. Maarri kabajamtoota hordoftoota kiyya namoota baay'ee irratti fuula isaanii shifaa yookaan fuula isaaniitti irratti wantoonni tokko ni argama. Hundi kennayyuu kana argaati jirra. Akkuma san immoo namoonni tokko soorata isaaniitirraa ka'ee qaamni isaanii akkuma kanaan dura isin kaasee wal adda ta'eeti dhufa. Haala miidhagaa ta'een osoo hin taanetti haala garagaraatiin mul'ata. Yookaan shamarreen geettuun tan heerumuudhaaf guyyaan ishii jala ga'ee yookaan heerumuudhaaf qophii isii irra jirtu akka malee ta'ee qaamni isii ni mul'ata yookaan akka ulfa qabduutti saaxilamuu dandeetti. Kana eeggannoo ofirraa godhuu kan qabdan barumsa kana hanga dhumaatti yoo hordoftan qofaadha. Marree kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya akkuma armaan dura isiniin kaasee jedhee ijoolleen lafaa dhufaa jirtanii fi haadha fi abbaan daa'imman keessan seeraaf mirgaaf dirqama isaanii baaftanii guddisuu barbaadan barumsa kana hordofaa isiniin jira. Barataa tokko gaafa nyaanni mana isaatii itti tolee barumsa fudhachuu danda'a jedhee isinii kaasuu keessa yaadatuuti qabdu. Barataan tokko gaafa soorata gaarii soorateedha kan qaamni isallee jajjabaatee akkuma san hin mootuyyuu waan barsiisan jedhuun illee simatee sammuun isaa gara fuulduraatti biyyattillee bulchuu dandeettii qabu. Akkuma san immoo qaama isaa jajjabeessee yoo isinii jedhu soorata kana sooratee achi irra dabalataadhaan ispoortii mana barumsaa keessatti shaakaluudhaan dhugaan dhugatti dhibba keessaa dhibba ijoollee lafaa dhufaa yookaan mana barumsaa deddeebi'anii barachaa jiraniif darajaa tokkoffaa qaba nyaanni guyyaa irraa isiniif qabadheetii dhufe. Keessumaayyuu kuduraa fi muduraan iddoo guddaa kan qabudha. Isatti aansuudhaan immoo daa'imni waggaa tokko keessatti dirqamaaf dirqama kan ta'e namni tokko argachuudha qaba. Gaafa argatee isa kana simate nyaata addaati. Kanaafuu gaafa isa kana argateetiin hin jedhee qaamni isaa fedhii isaa guutuuf ni danda'a. Tokkoffaarratti kan yaade hojjetuu danda'u ta'uu hin danda'a. Akkuma san immoo qaamni isaa jajjabaatuu ni danda'a. Akkuma san fayyaa isaatiif illee iddoo guddaa ni qaba. Daa'imni kan qaama isaa guututti to'achuu danda'udha. Qaama daa'ima oriijinaalii fuudhee yeroo simate yookaan immoo yoo waggaa tokko keessatti soorachuu jalqabee baay'isee osoo hin taane waggaa tokko keessatti qaamni isaa daa'ima argatu waan barbaaduuf gaafa daa'ima kana waggaa tokko keessatti argachuun dirqama jedhee argachuu jalqabee namni kun qaamni isallee jajjabaataatii deema. Akkuma aannan yookaan immoo aannan akka ilmameen ijoollee xiqqoolee yoo obaasan faayidaan isaa maali hojjettanii gaafattan aannanii
ijoollee xiqqoolee jajjabina qaama isaaniitiif ni ta'a. Akkuma isaan immoo iyyuu inqulaali yookaan killeen qaamaaf jajjabina ni ta'a. Haa ta'u malee garuu iyyuu baay'istanii fayyadamuu osoo hin taanetti isallee argachuun dirqama keessanii jechuu koodha. Qaamni keessan jajjabaatee akkuma isaan immoo iyyuu qaamni keessan miidhagee argamuu danda'a. Namoota tokko yoo arginu alaala qaamni isaanii ni calalaqa ni miidhaga. Osoo dibatee dhiqatus baate qaama isaanii ni calalaqa. Maaliif hojjettanii na gaafattan? Soorata kana oggaa keessatti osoo hin taane daddabalaniitiin ji'oota keessatti fayyadaman waan ta'eef yookaan soorata isaaniiti waan ta'eef keessumaayyuu salaxaa guyyaarraa guyyatti kan sooratanidha namoonni kun. Akkuma isaan immoo akkuma kanaan dura isiniin barsiisee jiru viidiyoo kanarratti isin barsiisee jiru kuduraa fi muduraa akkuma san immoo wantoota hasiirarraa fayyadamuu dandeenyu akkuma ananaasii avokaadoo wantoota akkasii fayyadamuun dirqama isiniin jedhe namoonni qaamni isaanii keessi isaanii irraa calalaqu osoo dibatus baatanii calalaqu kan irraa miidhagu qaamni isaanii laslas jedhu jechuudha. Soorata akkasii guyyaarraa guyyattuu kan ji'arraa ji'atti ni fayyadamu. Sababni isaallee namoonni kuni qaama isaaniitiif akka iddoo guddaa qabu beekanii saniif fayyadama waan ta'eef kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya wantoonni kun iddoo guddaa kan qabudha. Maarree fayyadamtanii akka agarsiiftan abdii guddaa isinirraa qaba. Qaamni keenya adda ta'e ni arkama. Haa ta'u malee garuu soorata kana osoo arganne qaamni keenya fedhii ofii argateeti jira jechuudha. Maarree kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya hundi keessanuu akka nyaata kana simattayyu kan immoo nyaata kana dirqama mataa keenyatti jettanii bakka fiddanii sooratuun dirqama akkasii ta'u akka beektaniif viidiyoo kana adda godhee qabadhee isinii dhufe. Wantoonni har'a isinii dhufeen daa'ima foonii fi kuduraa fi muduraa akkuma isa wantoota magariisaa wantoota babbareedaa ija keenyaan illee ilaaluun iddoo guddaa qaba. Kana isinii yoo jedhu habaaboo garagaraa yookaan immoo waan tokko bakka firaawurii garagaraa kana yeroo laaltan ija osoo hin taanetti yookaan keessa osoo hin taanetti ija keessaniif illee soorata godhuu ni qabdu. Ija keessaniif soorata godhuu qabda yeroo isiniin jedhu fiilmii garagaraa fiilmii nama shuukaneessu akkuma san immoo fiilmii haraama ta'e irraa of eegdanii wantoota babbareedaa sammuu keessan bashannansiisu ija keessanillee yoo soorattan qaama keessaniif iddoo guddaa qaba. Akkuma san sammuu keessan ni bashannansiisa sammuu keessaniif iddoo guddaa ni qaba qaama keessaniif illee iddoo guddaa ni qaba. Maaliif hojjettanii iddoo guddaa akkamitti qaba iddoon nuti itti dabarsinu yookaan iddoo bashannanaatti yoo nu dabarsinu yookaan immoo wanta gaarii iji keenya oolaalee qaama keenya faayidaa maal qaba gaafa jettanii na gaafattan. Namoota yeroo baay'ee booyaa yookaan immoo wanta booyaa wanta nama gaddisiisu bichatti yeroo qabdan hunda gaafa dabarsitanii jettan sammuun keessan cinqatii ta'a yaadni keessan gara sitti qoodama yaadni keessan ni dhiphata yaada keessa galtan waan ta'eef huqqattanii yookaan akka malee qal'attanii qaama keessan irralleen isin ba'uu ni danda'a. Qaama keessan irralleen ba'uu hin danda'u jedhu gara coggaarraa godhachuutti isin mudata. Maaliif guyyaa maraa jireenyuma mana keessattuu yoo osoo ta'e yoo aaraa ooltan yoo yaada baay'iftanii jedhan qaama keessan irrallee ba'uun ni saaxila. Yeroo tokko namoonni tokko boqoo irraan gubachaa qaban akka waan boqoo irraa waa xabbasaniitti jira. Sababni isaas maalii hojjettan waa yaada baay'isaniif yaada irraa ka'ee coggaarraan itti ka'ee coggaarraan himmootu gaara alaatiitti irraa mul'ata. Fuula isaaniitti irratti namoota tokko irratti argitaniiti jirtu jedheen yaada. Kanaafuyyuu yaada garagaraa fi iddoo waan sammuu keessan dhiphisuutitti osoo dabarsuu baattaniin baay'ee gaariidhaan jedha. Kana yoo isiniin jedhu rakkina lammii keessanii yookaan rakkina faamilii keessanii hin qoodatinaa achi dhaqxanii hin laalinaa waan babbareedaa laalaa jechuu kiyyaa miti. Yeroo baay'ee namoota booyuu jaalatan namoota waan boo'ichaa bichaa daawwatu jaalataniitu jira. Waan akkasiisan irrallee of qusattanii sammuu keessaniif illee akka soorata gootan isin gaafadha. Akkuma isaan iji keessanis sammuu keessanis gurri keessanis soorata mataa isaa qaba. Akkuma qaamni keessan soorata addaa qabu akkuma mataan keessan soorata addaa qabu iji keessanii fi sammuu keessan gurri keessan illee soorata mataa isaati qaba. Soorata kana gaaf fayyadamtanii soorata qaama keessan barbaadu guutuu isaa adda beektanii gaaf jettan addunyaa kanarratti yaada mataa keessanii jijjiirtanii akkuma san nama kamiyyuu ol taatanii uf taatanii konfidensii keessanii jiraachuu iddoo guddaa qabdu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya qophiin narra isinii qabadhee dhufe kanaaf kana fakkaata. Kanaafuu yoo waggaa tokko keessatti nyaata kana dirqama jedhee irra deebi'een isinitti hima. Daa'ima akkuma san immoo foonii fi
yoo foon hin diraanne mootiyyuu bakka bu'uu kan danda'u baaqilaa yookaan mootiyyuu kan akka baaqilaatitti baaqilaa bakka Itoophiyaatti baaqilaan jedhama miti baaqilaa san gaafa fayyadamtan bakka foonii isinii bu'uu hin danda'a gaafa waggaa tokko keessatti foon argachuun isinitti kan dhiphatu ta'e yookaan argachuu kan dhabdan taate bakka isaa san baaqilaa buusuu ni dandeettani kanaafiyyuu guutumaan guututti qaamni keessan akka wantoota sadiin kana dirqama barbaadu kan wantoota afran kana ardhaaf qabadhee hin dhufne viidiyoo kan irratti barsiiseeti jira akkuma san immoo abukaadoo wantoota garagaraa kanneen kana jechuudha waan akka muuzii huma kana kuduraa fi muduraa akkuma san fu'ee wantoota kanneen kana dirqama akka barbaadu beekuu qabdan keessumaayyuu daa'imaa fi foonii fi kuduraa fi muduraan baay'ee takka iddoo guddaa akka isinii qabudha gaafa isa kana dhabdan mootiyyuu rakkina guddaadhaaf akka saaxilamtan irra deddeebi'een yaamicha saniif godha kanaafuu wantoota kana waggaa tokko keessatti dirqama fayyadamuudha qabdu gaafa kanaan fayyadamnee yaada sammuu keessanii fi kana waasallee sirreessuu hin dandeettani sammuun keessanillee ta'ee isinillee rakkina keessatti kufuu dandeettu ummaarri osoo rakkina keessatti kufnetti daftaniif dhaqqabuu qabdan kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya barumsi keenya kan guyyaa har'aa kanaa fi kana fakkaata barumsa itti aanuun haga wal agarruutti nagaa fi jaalalaan isiniif awwa guyyaa har'aa wantoota adda ta'e isiniif qabadhee dhufee jira akka waa irraa hubattani abdii guddaan isin biraa qaba akkuma san immoo shunkurtiin diimaa yookaan immoo shunkurtiin magariisaan kun kan akka Itoophiyaatti yookaan akka biyya keenyatti yaamamutti alaan gallee jedhama inni kun iddoo guddaa akka qabu nuti hin beeknu isa kanas fayyadamuudha qabdu akkuma isa wantoota magariisallee ijaan laaluu fi bakka san dhayxanii foonfachuun iddoo guddaa qaba sammuu keessan isin jijjiiruu ni danda'a wardee jechuudha wantoota tokko firaawur kana bira dhayxanii osoo foonfattanii baay'ee takka akka waan sooratanitti lakkaa'ama kanaaf iddoo bashannanaa iddoo wanta kanaa kun baay'atu osoo dhayxanii hafuura isaa fudhattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Maaree hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa barumsa guyyaa har'aa irraa akka waa hubattan abdii guddaan hin qaba barumsa akkanaatiin hagolitti deemnutti nagayaan turaa isiniin jecha. Warroonni haarawaa gara chaanaalii kennaa dhuftanii irra deebiidhaan bagina ga'an dhuftanii ani aartiyanidha. Barumsi jaalala guyyarra guyyatti isiniif darba kan torbeedhaan torbeetti isiniif darba. Akkuma isin immoo barumsi addaa kan qaama keessan isin miidhagsuu fi akka addunyaadhaan walitti walta wadaddaruu dandeettan isin ka godhuudha barumsi ani qoradhee isin biraan ga'u akka doktortichi tokko jedhetti nyaanni akkanaa kun gaafa fayyadamuu dandeettan akka addunyaatitti dorgommiidhaaf qophaa'uu of qopheessuu dandeettii ni qabdanii jedhee jira jechuun kana jechuun himmootiyyuu akka addunyaatitti bareedina qaba jettee osoo dorgomtee yookaan immoo osoo dorgommii goote addunyaa biratti fudhatamanii qabdaa jedhaniiti jiru bareedinni yookaan hojii miti yookaan bareedinni anaaf faayidaa maal qaba jettanii yaaduu dandeettan bareedinni garuuyyuu faayidaa mataa isaatii fi hojii mataa isaatii qaba akka addunyaatitti dorgomtee bareedina kee bichaan mindaa nyaachuutu jira kanas beekuu qabdan hordoftoota kiyya. Kanaafiyyuu barumsa jaalalaatiin haga walitti deebinutti akkuma san barumsa akkanaatillee haga walitti deebinutti turtiin keessan anuma waliin haa ta'u isiniin jedha. Viidiyoo kana like share tolchaa akkuma san immoo viidiyoo jaalalaa kan isiniif gadhiisu keessaa waa baay'ee hubachuu dandeettani. Viidiyoolee isaaniin illee waliin turtii godhaa isiniin jedha hordoftoota chaanaalii aartii hanitub baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna warroonni share tolchaa jirtan sharein keessan naqaqqabaa jira warroonni like godhaa jirtan onni irraa isin galateeffannaa barumsa keenya jaalattanii hordofuu keessaniif nullee onni irraan isin jaalanna isiniin jechaa turtiin keessan. Hanga dhumaatitti viidiyoolee keenya kan gadhiifnu wajjin haa ta'u isiniin jenna kan ammaaf turtiin wajji gootan baay'ee isin jaalana baay'ee isin kabajna yeroo keessan irraa aarsaa gootan wajjin turuu keessanii fi bakkuma jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu nagaan nu turaa isiniin jenna aga walitti deebinutti ciao.